biqiltuun kun barsaafii jaama barsaafiin kun baargamoo jaama yeroo sanitti dhaabamte jechuudha biqiltuu inni bishaan itti qicaa ture namummaa yeroo sanitti kurumsaa guddise ammallee urmiidhaan jirti jechuudha urmiin sii baay'ee dheeraadha amma gara waggaa 110 oliiti jechuudha kanaaf amma gara kilaasii inni itti yeroo qixaaxaatti hidhamu jechuudha manni amma daawwanne kun mana yeroo boqonnaati jechuudha manni guddaan kun mana ibiddatti uwwifatuu fi mana shawaratti dhiqatuu fi mana yeroo shanshalaxaan hidhame keessa deemee qilleensa fudhatu ture kun manni guddaan kun kan ammatti deemaa jirru iddoo yeroo qixaaxaa yeroo qixaaxaa itti qixaaxamu deemaa turre amma garas deemaa jirra mana giraawundii mana lafa jalaa mana inni itti qixaaxamu yeroo qixaaxaa yeroo adabaa jechuudha yeroo adabaatti hidhamutti deemaa jirra jechuudha manni kun ni jige mana laal daabboo keessatti tolchanii fi kilaasiin tun ni jiide kilaasii daabboo keessatti tolchanii fi qachii sun kan namni achiinis mana akkana jira ka jige laal har'a achii kun mana waardiyaan isaa waardiyaa yeroo jennu yeroo sanitti manguddoo biyyaatu isa eega malee waraanni mootummaa yeroo dhufe waraana Haile Sillaasee yoo qaamu mootummaa yeroo sanis yeroo dhufe ala taa'eetii eega malee manguddumaatu mooraa tana keessatti isa kunuunsaa ture jechuudha waardiyaan isaa mana san keessa bula kun mana daabbootti godhanii fi jechuudha manni sun ka daabbootii fi waardiyaan jige amma balbala kanaan jechuu ekute kaameraan balballi kuni balbala mana qixaaxaatti isaa mana lafa jalaa lijjiyaa sun mana lafa jalaatti hidhame ka ja'an balbala kana keessaa jechuudha. Amma balbala asiinis dallaa kophaati jechuudha. Dallayni kun dallaa yeroo qixaaxaa itti hidhamu itti qixaaxamu ulaa seenu jirra jechuudha. Manni lafa jalaa as keessatti argama. Manni kun bifa fooqiitiin ijaarame manni kun amma mana kana jala mana biraa jira jechuudha lafa jala giraawundiin isaa suni akkana deemtee gaseentaa jechuudha lafa jala asiin dhufteeti gaseentaa foddaan tun tan manni kun mana siree jaama mana yeroo qixaaxarraa manni qixaaxaa gamanaafa mana siree kanatti re'ee faa qalanii re'ee foon asiin kennaniif isaaf jechuudha. Fooddi tun ammoo kunoo achiin kennaniif foon foodda lafa jalaati jechuudha manni lafa jala jira keessa seennee daawwachuu deemna. Kun fooddaa daabboo ittiin kennaniif daabboo ittiin laataniif amma giraawundii mana lafa jalaa amma seenu jirra jechuudha. Gaddeemaa jirra akkana gaddeemta akka nama fooqirra oloo deemutti lafa jala gaddeemtaa jechuudha. Balbala tokkoffaa mana adabaa lijjiyaasuu seennee jirra amma mana lafa jalaa jechuudha giraawundii manni kun akkana ijaarame gubbaa isaa mana biraa jira akka qixaaxaati asiin kun amma fooqii fakkaata asii fi asitti hidhamaa jechuudha shanshalataan inni as jidduu guutee jira inni nama dheeraa waan ta'eef lijjiyaasuun rabbi rahmataa godhuu fi nama musliimaa ture rabbi jannata naa qananiisu nama dheeraa ture yeroo dhaabbata isaa akkana gaqqabaa jechuudha dhaabbata meetira isaa irratti ijaaramee jechuudha manni kun amma ani wayin itti dhiyaadha inni jechuudha akka gajjeeti akka dhaabbataa jechuudha muka kanaa fi kana gidduutti hidhameeti dhaabbachaa ture jechuudha yeroo adabaa as dhufa asiin ichi seentaa jechuudha gajjeeti dirqi seenaa asiin gaafa seene manni inni as qixaaxaati kunillee manni inni keessa bulu asii iddoo gubbaarra mana jiru saniin bishaan faa bakki jala naqaniin asiin jala naqaniini as gubbaadhaan itti gad naqanii as jala akkasii jiraachuu ture as gubbaa mana biraa ture yeroo qixaaxaa mana kana keessa qixaaxamaa ture adabamaa ture jechuudha afaan oromootiin adaba mana adabaa yeroo adabaa dhufu manni reefu daawwachaa turre mana yeroo boqonnaa jaama manni guddaan sun kun mana adabaa jaama akkasuma kana fakkaataa jechuudha. Maashaallah. Asii jechuun hidhaan Lijjiyaasuu gaa seenaa Itoophiyaa irratti akka dhageenyetti akka barannetti seenaa kijibduu seenaa dogoggoraa dhageenye. Lijjiyaasuu waggaa dubbatan mootii tokko ka Itoophiyaa bulchaa ka garuu dubartii hedduu fuudhuun beekamu.
saniin beekaman. Saniin dubbatama. Seenaa biyya tanaa waan inni tokkummaa irratti hawaasa kana tokkummaan bulchuu irratti tokkummatti amanuu irratti waan inni kana irratti dalagee waa tokko namni irraa seenaa isaa irratti saxaraa tokkollee namni barreessin jiru. Wanni irraa barreessan dhalaa hedduu fuudhuun beekama. Nama kanaati bakka nama tokko haa dhufeetu arrafu dhufeetu guyyaa kan deeme akkasi beekanii Itoophiyaa diiguudhaaf dhufe. Akka nama jabaate akka nama dhugaan gartee hawa biyya tanaaf hedduu quuqama qabu ta'e manni isaa manni dhaa isaa ijaarame kun uragaadha jechuudha. Egaa ustaz meeqa irratti maal jette? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهند درة رب رحمتها قدو في رب رحمة أكا مسلم إثيوبياتي نما جبا أكنا كباچوني سينا سادقچو خينياف باين تدغيام هاتو بكا خنا دفني أكاتا وان إني خيسة دبرفتي إجاركو خينياف الرا وان قد برنوت الرافو دني جيتي نمنا namni isaa jecha baajanni mootummaa biyya meeqaa baafame injiinarri addaa qopheeffame haalli qabiinsa isaa akkanatti itti godhame kuni waa nama laafaadhaa miti seenaa Itoophiyaa keessatti nama baay'ee jabaatii jechuudha asirraa hubannaa jechuudha. Kanaaf wanni daawwiin irraan tana daawwanne nu barsiiftu waan hedduu guddaadhaati. Kanaafuu namni keenya maalummaa bakka kanaatii fi maalummaa adeemsa waan kanaa hubatee eenyummaa nama kanallee addaan baafatee akka baruu kanumaan ergaa dabarsuu barbaadaa jechuudhaani. Seenaa sobaata dhagayamte otoo hin ta'in seenaa qulqulluu waan lafa jiru qabatamaa akka irraa dubbatan akka irraa baratan akka hubatan kana waliin ergaa dabarsuu barbaadu jechuudha. Gidari kabbana jamusun kille fi sogi jabaadhaani kille sogi jaarame baay'ee qabbana mee harka keetiin qabadhu laali yeroo ammaa kan tana kana baay'ee qora. Hordoftoota keenya osoo akka qabatanii gaadhuftanii hedduu qabbana normaalaa miti kun. Laal injiinaraatu itti yaadee karoorfatanii waan kana dalagan. Kuno bishaan gaafa gubbaadhaan itti naqan bishaan qiyaasa morma isaatti asitti dhaabbataa jechuudha. Obboleessi keenya kun waan nuti daganne hubannoo nurra waan qabuuf nu yaadachiisee jira. Gaafa bishaan sana irraa banuu barbaadan asiin gullee fuudhanii asiin cufa itti cufan. Bishaan asii itti naqa jechuudha. Ichirraa fooddarraa kan naqamu iddoon iddoo qixaaxaa waan ta'eef hanga mormaatti asitti guutaa jechuudha. Inni keessa dhaabbata. Inni keessa dhaabbata. Hanga bishaan guutumatti itti banama. Kanaaf asiin cufaa ture jechuudha. Yeroo irraa banuu fedhan gullee asii tana bananiiti gartuu bishaan ba'uun kana bananiiti cufaa kana. Bishaan irraa yaasanii jechuudha. Qabbana hamtuu tana keessatti gubbaan bishaan itti naqan. Adaba akkasii keessa ture. Adabbiin inni irra caalatti adabbii qabbanaati jechuudha. Akkas ture. Kana fakkaata. Masha Hajjeega hordoftoota keenyaa fi hordoftoota keenya dhaggeeffattoota keenya warri fagoo fi dhiyoo irraa nu daawwachaa jirtan kunoo mana hidhaa Iyyaasuudha kana fakkaata.